Itoophiyaan aarsaa wareegama qaalii kaffalamaa dhufeen qormaatota sirni qeenxee uume injifachaa wal waraansaa fi boodatti hafummaa mo'achaa gara ce'umsa dimokiraasiitti imalaa jirti. Kanaafis utubaan maree biyyaalessaa rakkoowwan qormaata keessoo keenyaaf akka falaatti abdatamee jiru gaggeeffamaa jiraachuu isaati. Maree fi marabbaan dhiifamaa fi araaraan dabaalame qormaata idaa bulee furuuf furmaata abdachiisaadha. Akka naannoo fi biyya keenyaattis imalli jalqabnee jiru qormaata seenessa qeenxee injifachuu, seenessa walootiin biyya hundaaf taatu, hundarraa, hundaan, hundaaf ijaaruudha. Galma guddaa sirna federaalizimii sabdaneessaaf bu'uura amansiisaa kaa'uu kana irratti dhimma hundaa yookaan ifaajii hunda keenyaa kan gaafatudha. Mareen gumii balal gaggeeffamaa jirus galmoota kanneen dhugoomsuuf dogoggoroota darban sirreessuu, ijaarsa sirnaaf galtee yaadaa dhiyeessuu, beekumsaa fi hubannoon karaa duudhaa ganamaa masakameen egeree ijaaruuf hayyoonni bilchina yaada olaanaan kan irratti mari'atan.